faarfataa Dinqaa Gabree kan jedhamu tokko jira. Daakun faarfataa Dinqaa Gabree wiilcheerii irra taa'ee barsiisa mucaan kun. Wangeelanni barsiisutu dhaggeeffattee bakka waan garaa si nyaatu. Miidiyaa kanaaf illee akka feetan isin kanaaf barbaadan isin warri dura jirtan hangafoonni quxisuuwwan keessaniif waan gumaachtan keessaatii mee kanaaf balbalan banne waan hojjetanii dadhabdan qabdu kan jedhu. Kaadannaa dhaqoo aanaan nageeggeessaa rakkina koo keessa fuudhee ollaa kaasaa isheettanii madde harkaa gubaallisee naafikte haati koo isa na rakkisee. Harka fuunee maqaa waaqayyootiin akkam jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota maatii miidiyaa Sootiriyaa biyya keessa biyya daatessanii qophii keenya qophii yeroo kiristaanotaa hordofuudhaaf sonooftanii nu eegaa kan jirtan bakkuma jirtanitti akkuma sa'aatii keessanitti nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jechaati. Egaa akkuma barame miidiyaan Sootiriyaa biyya keessa biyya alaa kan jirtanii fi qophii adda addaa isinii qopheessaa kan jirtuun beekamaa ammoo qophii yeroo kiristaanotaatiin wal qabatee keessummaa istiidiyoodhaati qabna. Egaa kaayyoon yeroo kiristaanota gubbaa irratti waa'ee tajaajila, waa'ee gaa'ila, waa'ee loobummaa fi waa'ee monoksummaatti wal qabatee ijaarsi manni kiristaanaa irratti dhaabbate isa kanadha. Hardhas keessummaa qabna. Keessummaan keenya baay'ee jaallattanii fi kabajanii Diyaaqoon Dassaaleen jiraataa wajjin turra faarfataadha. Kanaaf tajaajila adda addaa isin hojjetu isaan wajjin immoo turreetii miidiyaan Sootiriyaa maatiidhaa fi waan qopheessine waan gumaachine qabna. Sooradhaan affeerraa keenya madhumaattiidhaan wajjin taasisaniin jechna gara qophichaatti dabarraa waaqayyo hunduma keenya wajjin haa ta'u qalbii fi yaada keenya miidiyaa Sootiriyaatiif haa ta'u. Egaa qophiin keenya qophii yeroo kiristaanotaati. Keessummaan keenya Diyaaqoon Dassaaleen jiraataati wajjin turasiniin jenna. Diyaaqoon Dassaaleen faarfataa baga nagaan gara miidiyaa Sootiriyaatti nagaan dhuftan jechuu jaallanna waan nu dhuftaniif guddaa galatooma isiniin jenna. Galatooma isinis nu affeeruu keessanii fi baay'ee galatooma. Egaa ulfaadhaa isiniin jechaati. Egaa nama gaarii hojjetu yeroo hundumaa yeroon isaa eeggatee yeroon hin baasaa waan gaarii hojjechuun immoo waaqayyo fuulduratti waaqayyo gaariidha. Isa kanaatiin wal qabannee har'a yeroo kiristaanotaa keessatti Diyaaqoon faarfataa Dassaaleen wajjin turtii nuti taasisnu waan baay'ee taphanna waan isin hojjechaa jirtan amma tajaajila keessa jirtanii fi kaleessa keessanis wal qabannee muuxannoo gaarii maatii miidiyaa Sootiriyaatiif nu qooddu jennee gara istiidiyoo keenyatti isin affeerree jirra. Egaati mee jalqaba irratti egaa waa'een faaruu kun amma gabaa guddaa ta'eera. Ajandaan guddaan miidiyaan dhimma faaruutii wal qabsiisee jira. Ani akka jalqabaatti egaa kaleef dheengaddas miidiyaan Sootiriyaa qophii kan irratti yeroo baay'ee ciccitee hojjechaa jirti. Dhugaa jiruu sana qabannee deemuu gaafa barbaannu mee kaayyoon faaruu maalidha kan jedhu mee ammas guunnee haa kaasnuti. Kaayyoon faaruu maalidha? Bara isin faarfachaa turtan sanatti kaayyoon faaruu maalidha? Hardha'oo maal fakkaachaa jira? Dhugaan kaayyoo faaruu maalii kan jedhu irratti jalqabnee qophii keenya kaanitti immoo dabarraa achirratti jalqabna maal nuun jettu? Egaa maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu waaqayyo tokko ameen. Waaqayyo baroota dabarsee guyyaa kanaan nu ga'eef galanni guddaan isaaf haa ta'u. Faaruu jechuun maal jechuudha? Faaruu jechuun akka mana amantaa keenyaatti galateeffannaa jechaadha. Waaqayyoon galateeffachuudha. Jechuudha. Jajannaadha. Jejuu waaqayyoon jejachuu waaqayyoon galateeffachuu waan namaa ta'eef galata dhiyeessu. Kanaafuu faaruun galatadha. Faaruun jajannaadha. Faaruun barumsas keessatti argama. Hiikaa yookaan immoo jechoota nuyi fayyadamnee barumsa namaa laan akkaataa walaloo fi yeedallootti hundaa'ee barumsi laphee namaa cabsu waan taatee ta'e irratti kennaa waaqayyo namaa kenne galateeffachuu. Kan nama tokko fakkeenyaaf nama dhukkubsate yoo namni dhukkubsatee sireerra jiru waa'ee namicha dhukkubsatee fayyee faaruudhaan yoo himtee fi innis abdii godhatee abdiitti torama jechuudha. Abalu akkasitti fayyee anas waaqayyo na fayyisaa jedhee abdii horuuf abdii namatti horuuf qalbii namaa deebisuuf galateeffachuuf faaruun hiikaan isaas kan godhamus malu kanadha. Har'arra rakkoo jiramoo hin jiru jira. Galatoon jiramoo hin jiru jira. Warri galatoorra jiran warri jejannaarra jiran jiru. Akkuma sana immoo
warri lakkii iddoo biizinasiin godhadha jedhee achirraati madda galii godhachuuf kan deeman jiru. Egaa rakkinoonni garaagaraa bataskaana keenya keessa jira. Amma haalli itti faaruun qophaa'ee gadi ba'ee uummataaf kennamu kunis rakkoo qaba. Inni akkuma jirutti ta'e garuu namoonni madda biizinasii madda beekamtii godhachuu barbaadan jiraachuu danda'u. Namoonni galateeffannaarra jiranis inuma jiru jechuudha. Kanaaf isa kanaaf kan gatii kennu Waaqayyo. Gatiin kenninaa nuun jedheera nu waan ta'eef Waaqayyo gatii isaanii hamaa sanarraa deebi'anii gara gaariitti akka deebi'an Waaqayyoon kadhannaaf nuti. Garuu immoo rakkoon inuma jira. Gaariinis immoo akkuma sana bukkeedhaan hin jira. Karoorri faaruu galuu iddoo madda ittiin beekamuu fi qabeenya ittiin argachuuf otoo hin ta'in galateeffannaadha. Waaqayyoon galateeffachuu, Waaqayyoof gaarii gochuu, Waaqayyoo biraa gaarii argachuuf kadhannaa ittiin kadhannaa ta'a. Namni faaruu ittiin galateeffatu ittiin kadhatu jira. Na yaadadhu yaa Waaqayyoo. Maaloo yaa Waaqayyoo gara keenya ilaalii kan jedhu hin jira miti. Inni sun kadhannaa, galateeffannaa, waaqeffannaa ta'a jechuudha faaruu. Akkasii. Egaa guddaa sin galateeffannaa amma adeemsa faaruu amma kana keessatti ilmi abbaan isaa konkolaachisaa ta'e yeroo baay'ee naannoo konkolaataa meeshaa konkolaataatti tuquu argina. Abbaan isaa atileetii yoo ta'e daa'ima abbaa wajjin fiigu argina. Abbaan isaa luba yoo ta'e daa'ima Wuddaasee Maariyaamii qabatee waan xiqqoodhaan afaan isaanii kanneen jedhu argina. Dhaloonni amma faaruu keessa jiru kuni garuu dhaloota faarummaa keessaatii ba'ee amma akka jenne sana gubbaarratti maddis qabnee deemuu hin dandeenyu. Parsantii baay'een yookaan immoo guutummaan guutuu jechuu amma dandeenyutti kadhannaa fi jajannaa waaqummaa keessaatii ba'ee waa'ee biizinasii keessatti harka qabatee kan deemu fakkaata. Kun immoo kufaatiidha. Namni Waaqayyo qabate homaan dhabu. Namni qarshiidhaaf deemu garuu Waaqayyos qarshiis dhabuun isaan oola. Maaliif madda isaa dhabaatii jira. Mee yeroo isin faarfattan sana isin keessattuu dhaloota faarfataa soorii guddatootti aantanii dhuftanii sana booda immoo isaanitti warra dhufanii dhaloota sadaffaa jechuu dandeenya ta'a. Dhaloota sadaffaa sana keessa warri ture waan qarshiin hin jirreefidha moo kan Waaqayyo jechaa turtanii waan beekamtiin isinii kennamu yeroo sana mul'anneef tajaajilaa turtan moo dhugaa tajaajilummaa santuu haala kanaan deemuu qaba jettaniiti kan jedhuu fi dhaloonni ammaa kun daandii isin qabattan sana akkamitti jal'ate isinoo daandii jajannaaf daandii waaqeffannaa Waaqayyoof galata kennuu sana turtanoo dhaloonni kun maalirraa dabe moo isintu achirraati deemtanii daandiirraa dabee dhufe kan jedhu sana akkamitti ilaaluu dandeenya? Ilaal akkuma ati jette faaruu keessumaa naannoo Oromiyaatti jalqabaaf kan faarfate faarfataa soorii guddatooti 1988 gidduudha. Faarfannaan isaa baay'een afaan Oromoorraa afaan Amaariffaarraa hiikamee kan hojjetame sin jira. Faaruu itti aanee waldaa maabara gidduusaanii yookaan waldaa qulqullootaatu faaruu fide. San booda faarfattoota hedduu dhufe. Warra akka Abiyyoot Mulaat fa'aa, warra akka Garramuu Baayisaa fa'aa, warra akka gara waldaa Sanbat Baqqalaa fa'aa, warra akka Gammachiis Bultii fa'aa. San booddee dhaqeenya. Dhugaa isa dubbachuufi yeroo sana waan ati baastu malee waan ati argattu hin jiru. Kaasitti hojjete jechuun amma biizinasiif hin ta'u. Horiif hin ta'u. Horiin irraa argadhatu hin ta'in galatan Waaqayyoof dhiyeessaa. Uummanni kun sagalee Waaqayyoo irraa baratu, hafaarfatu jedhameetu dadhabbii yeroo sana ture jechuudha. Ammas namni faarfannaa biizinasii irraa galagalee jireenya amantaa keessa jiru hin jiru jennee duwwaadhaan damdamnee deemuu hin dandeenyu. Ebalu faadhachuu dandeenya nama akkasii keessame ebalu naa kaasaa otoo hin jedhee amma akka fakkeenyaatti maqaa namaa dha'uun barbaachisaa miti malee gaarummaadhaan maqaa namaa dha'uun hammeenya hin qabu amma fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti ebalu otoo hin kaasee dhuguma dubbachuuf hamma hubannoo qabutti dhimma tajaajilaa jajannaa Waaqayyoo keessa ebaluun jira jechuudhaaf hamma tokko ani nan dubbadha hojjetan gaarummaan kun kantu galataminaa qabnis miti. Jiru. Dhugaasaa dubbachuuf namni maqaa dha'uu danda'u yoo jiru. Kan tajaajilaaf dadhabbii guddaa kaffalaa jiran jiru. Mee hamma sana keessaa fakkeenya tokko kaasni rakkoo maal qabaachuu irratti maaliif miidiyaadha gaarummaa dubbachuun hammeenya miti. Fakkeenya yoon si kaase faarfataa Fayyisaa Siraati. Faarfataa Fayyisaan mucaa dadhabbii afaan Oromoo keessatti tajaajila afaan Oromoo keessatti iddoo guddaa qabu walaloo fi yeedalloonni barreessu.
dadhabbiin waan sanaaf godhu dhugaadha salaadan koo alqara dhuguma jajabaadha keessattuu kennaa guyyaa jimaataa garaa koof maafan si ganaa jedhee safarfatu mucaa sana too hin dinqisiifatin darbuu hin danda'a nama yoon hunda namaa dhoqqeedhaan faaluu hin dandeenyu tajaajiltoonni gurguddaan jiru isa duukaa ijoollee baay'ee jira maqaa namaa dha'uu hin danda'amu ijoollee cimoon jiru ijoolleen ba'an har'a gaarii hojjetan baay'ee jiru maqaa namaa dhadha'uun abalu jechuurraa warra gaarii hojjete amma reefu walda sanbat baqqalaa kaastaniitu garramu baay'isaa kaastaniitu jechoota kana jechuun nu dura warra turan jettanii kaastanii warroota ammas immoo jireenya kana keessa jiraatanis ebalu to kaasneetii hunda keessaati isaan kanatu akka muummeetti kaasne jennee fakkeenya mee waan tokkoon sii kaasa faarfataa dinqaa gabree kan jedhamu tokko jira daakuun faarfataa dinqaa gabree wiilcheerii irra taa'ee barsiisa mucaan kun wangeelanni barsiisutu dhaggeeffattee bakka waan garaas nyaatu miidiyaa kanaaf illee akka feertan isin kanaaf barbaada kanaan akka feertan dinqaan walaloonni barreessu wangeelanni barsiisu dhugaan afaan isaa keessaa ba'u guddinni isa bukkee jiru beekumsi isa bukkee jiru warra durii oli hin jiran hin jennu rakkoon immoo jira moo jiru jira rakkoon argitu immoo jira rakkoon sunis rakkoodhuma akkuma rakkootti itti fufa sababni isaa waaqayyo hunda keenyaaf gatii keenya nu kenna amma gaa rakkoo jiru sanaa qaawwaan rakkoo sanaa maali tokko to'annaa mana qulqullummaati bataskaanni akkaataan itti to'atu kutaa lallabaa irraa mirkanaa'ee namni tokko faarfataa jedhamee sayyamama moo calluma dhaqee istuudiyoo galee ba'ee faarfataa jedhamee sayyamama isa dubbiin eenyu kan barumsa amantaa barate koorsiidhuma illee ta'u mana barumsa sanbataatti illee barumsaa ta'u barumsa amantaa kan barate eenyu kan amantaa beeku eenyu kan bataskaana beeku eenyu kan hin beekne immoo sagalee dhumti isaa sirbaafisa ta'u faarfannaaf tolleennaan dhaqee faarfata kan jedhu waan baay'ee gidduu sana jira jechuudha rakkoon jiru achidha amma hundumtuu laga marqaa jennaan hunduu boojjitoo guuree yaa'ee jedhu ammaa kaan durii faarfataa jennaan hundumtuu inni kaan achi sirbaas faarfataas kan deemu hin jira rakkoon akkasiinuma jira jechuudha inni kan biraan sirna mana qulqullummaa eegee hojjetamaa jira yeedalloo yaaree eegee hojjetamaa jira faarfannaan nuyi faarfannu dogoggoroota garaagaraa qabamoo hin qabu doogimaaf qanoona mana qulqullummaatti hin bu'amoo itti hin bu'u yeroo hojjetan eenyuutu gulaale eenyuutu ilaale kan jedhu kunillee gaafatamuu qabu namni tun gulaalamin dhaqee faarfatee eega faarfatee booddee dogoggora isaa fooyyessuuf deemu baay'ee jira hin gulaalamne hin ilaalamne namni doogimaatti bu'a qanoonaatti bu'a jedhamee hin ilaalamne eega ba'ee booddee dogoggora sana fooyyessuuf akkas jechuun barbaade kan jedhee yaalu jira kanumti walaloo yaareedin eegganne jiraachuu danda'a baay'eensa kanaafuu dogoggoroota kana silaa ilaalamuu qaba ture silaa gulaalamuu qaba ture yeroo bal'aa irratti fudhatanii subaayee galanii waaqayyoon irratti gaafatanii waaqayyoon kadhatanii tsoomanii sagadanii ti kan faarfannaan bahuu qabu jedhee amanan garuu warra akkas ta'uu dhiisuu danda'a warra akkas godhanis jiraachuu danda'u hin beeknu waan ta'eef hunda namaa waluma duukaa dhoqqeedhaan faalaa deemuu hin dandeenyu waan ta'eef garuu immoo kan ta'uudhaa qabu faarfannaan galatoodha faarfannaan lallaba faarfannaan hin dhugaa bahuudha lallabuudha barsiisuudha kanaafuu akka sana ta'uu qaba namni kan gochuu qabu isa warri karaa irraa maqaan yoo jiraatan kana ilaalanii dhaggeeffatanii karaatti deebuu qabu jedhee nama jechuudha. Guddaa siin galateeffannaa egaa amma asirratti maal kaasuun barbaade yaada amma kaastan keessattuu to'annaa mana qulqullummaa guutummaa irratti dambiif seera isheetuuti qabaattee dhimma faaruu kana gubbaa irratti otoo waan tokko hojjetteeti dambii sana keessa jiraachuu qaban ijoolleen kun kan jedhu yaadan qaba jettanii kaastaniittu haa ta'u malee garuu yeroo baay'ee dambii manni kiristaanaa waan hin qabaanneef sirna waan qabaachuu yookaan immoo qindeessuu waan dhiisteef qofa akkam barbaadeen ta'a jechuun hin danda'ama. Maaliif dogoggora ofii keetii keessatti kaatee sababa waan argatteef
isa mucaa boo'uudhaa kaate jabbiin irra jettee jedhama. Mucaan boo'uudhaaf durayyuu kaa'aa jira waan ta'eef jabbiin irra jennaan sababa argateetii boo'e. Kanaaf manni kiristaanaa dambiin qabdu sirna kanan qabdu waa'ee faaruutii wal qabsiistee waan ofii keessee kanaan darbuu qabdu kanaan gulaalamuu qabdu eegan jenne ta'eeti bakka hin barbaanne istiidiyoo sirbaas haa ta'u waanuma naa galee baqaadhuma dhagahee deemuu nan qaba gaafan jedhu dhuguma dogoggorri sun itti mul'achuu dhiiseeti moo of tuulummaatu keessa jira. Isinoo warri hangafoota turtan kuni maal hojjettan kana gubbaarratti dirqama yeroo hundumaa si waamtee manni kiristaanaa akkana gochii qabdiidha moo barumsa mana kiristaanaa keessatti namni tokko mana kiristaanaadha gamtaan mana kiristaanaadha gamoo walitti qabne mana kiristaanaa dhabne hiika mana kiristaanaa barannee turre. Isin gumaachitan dogoggora amma mul'achaa jiru kanaafi namoota gaarii irratti dalaliin kun irratti dhangala'ee badaa jiru kana irratti tokkoffaa waan sirna mana kiristaanaa hin qabneef isaan akka barbaadan ta'anii jettanii yookaasne kun dogoggora miti of tuulummaa miti. Lammaffaa immoo isin warri dura jirtan hangafoonni quxisuuwwan keessaniif waan gumaachitan keessatti mee kanaaf balbala hin banne waan hojjettanii dadhabdan qabdu kan jedhu. Dhugaasaa dubbachuu fi namoonni akkuma walitti dhiyaatanitti namni faarfannaa akka gulaallatu yeroo garaagaraatti godhaa turre gamtaadhaanis kottaas ni gulaalla inni irra gamtaas qabna. Gamtaan tajaajilan jira naannoo kiiloo 5tti almiisaa naannoo biiroo waldaa duuka bootaa jalaa biiroo qabna. Gamtaadhaanis faaruun hojjenne hin jira akkuma beekamu ammas gamtaadhaan faaruun ni hojjetama inni abdii qabna jechuufis karoora qabna. Gamtaadhaan gulaan namoota nuyi gulaalleef hin jira. Tajaajiltoonni yeroo faarfannaa hojjechuu barbaadan nu gulaalaa jedhanii yoo dhufan hin gulaallaa fi hin ilaallaa fi tajaajiltoota walitti bilbilee namooti faaruu faarfannaa yoo dhanis dhaqimee abaluu bukkee gamtaadha waan ta'eef ilaalii fi jennee namootatti walitti ergine nama ilaalleefis hin jira. Gamtaadhaanis faaruun nuyi gulaallee hojjenne hin jira. Inni sun barumsa ta'uu fi qaba inni aman. Yeroo tokko namni fedhii qaba beektaa. Fedhii amma faarfataa ta'uu fedhii qaba. Garuu kennaa isaan qaba. Taare. Hin ta'u. Yeroo tokko ijoollee tokkotu faaruu baafachuuf nu gulaaleedha inni bukkee. Faaruu isaanii ilaaleera. Amma dandeettii koo amma humna koo gulaaleeraaf. Faaruu isaanii gulaallee istuudiyoo galuuf yeroodhaan garuu mucaan tokko sagaleensaa riitimiin danda'u sagaleensaa faarfannaaf hin ta'u. Atiin faarfatiin dhiisiin jedhee. Mucaan sun natti gaddus danda'a hin beeku. Maaliif jedhati kennaa faarfannaa hin qabdu. Kennaa kee miti waan kennaa kee ta'e barbaadadhu malee ati faarfataa hin taatu jedhe. Waan fedhii qabduuf faarfataa hin taatu. Hin taatu. Waan xiyyaara oofuudhaaf fedhuu qabuuf har'a kee xiyyaara nuuf. Xiyyaara nuuf. Waan konkolaataa oofuuf fedhii qabduuf konkolaataa nuuf. Waan dooktara ta'uuf fedhii qabduuf dooktara hin taatu. Kanaafuu kennaan sanaa jiraachuu qaba tokko. Barumsi isaa jiraachuu tura lama. Sadii kasoominni isaa. Kasoomina barbaada. Amma rakkoon namoota keenya maal inni tokko gadoof deebisummaaf kasoomina kiristaaniiti. Kiristaaniiti sirna migbaar kan jedhamu jiranii. Isni sirna migbaariin sun hin jiru yoo ta'e waan itti hojjettu sirraa iyyuu hin bareedu. Ituma baree gaarii iyyuu ta'e. Amma kasoominniif garraamummaan gadaamessa waan gaarii hundumaadha. Akkasi. Kiristoos gadoof qabee jennee gaafa jennu anarraa baradhaadha kan jennu. Kanaafuu namni kasoomina amantaadhaan eegame. Amantaadhaan eegame. Amantaadhaan masakame faayame. Hin jiru yoo ta'e oo faarfattu sirraan bareedu. Hin ta'u. Dhaman qabu. Dhaman qabu. Hin hatta ta'e hataa oomna qulqullummaatti hidhate fakkeenyaa fi tajaajiltoonni maal jedhaa macaafa Saamu'eel irratti waa'ee ijoollee Eelii yeroo barsiisu. Ijoolleen Eelii tajaajiltoota mana qulqullummaati. Garuu Waaqayyoon hin beekani. Waaqayyoon hin beekan dhuguma. Tajaajiltoonni faarfattooti isa ta'u qaddaashoonni isa ta'u warri kutaa lallabaarratti jiran barsiistonni isa ta'u kan tajaajilummaa mana Waaqayyoo keessa jiran Waaqayyoon kan hin beekne baay'ee jira. Arras dhugaan kun lafa jira jechuudha. Waaqayyoo hojii kan wal lolaa jiran jechuudha. Waaqayyoon kan hin beekne jechuun Waaqayyoo ijoollee lolaa jiru jechuudha. Akkasuma jedhame Eeliin iyyuu maal jedheeni yaa ijoollee koodha lubaadha isaan.
amma waan baay'een hamaan dhagaa jira waan baay'ee ijoollee kootatanii hama hojjechaa jirtu namni nama wajjin wal lolee waaqaaf jedhaa dhiisaa jedhameet araara buusuun danda'ama namni waaqanii wal lole eenyu waamaniit araara buusuu ittiin jedhama namni waaqaa wajjin wal lole eessaa walitti fiduu dandeessa ijoolleen eelii arras jiru taskana keessa ijoolleen eelii jiru warri namarratti hamaa yaadan warri daba hojjetan warri maqaa namaa balleessan warri nagaa hin qaban warri calluma jedhanii tajaajila innaanuma shaantaa isaanii yookaan immoo sagalee isaanii fudhatanii kan manaa ba'an jiraachuu danda'u. Isaan suni gara kallattii karaa gaariitti deebi'uu qabu. Amantii jechuun maal jechuudha? Amanaa tokkorraa tajaajilaa tokkorraa maal ta'e gama? jedhanii ofii isaanii of qopheessuu qabu gara mana waaqayyootti deebi'uu qabu. Yoo kan kana alaa balaan isaan eeggatu mootonni isaan eeggatu kan ijoollee eeliiti. Kana inni jechuu barbaadu jechuudha. Guddaa galatoomaa dhugaan jiru isa kanadha amma kana keessatti gaatii gumaachi xiqqaas hin gootan kuni gurmaa'ee lafa qabatee amma biiroo qabna jettaniitu biiroon keessan sun amma mee waldaa kana keessatti maal hojjechaa jira dhaabbanni isin qabatanii tokkummaan isin qabdan kuni gamtaan faarfattoota isin amma qabdan kun akka guutummaatti beekamtiin inni hamma kana qabu miseensota meeqa of jalaa qaba karaa keessaniin fakkeenyaaf amma isin ka'umsi keessan naannoo Wallagga yoo ta'e ijoollee naannoo daandii kanarraa dhufan keessattuu daandii Wallagga lixaasaa ta'u Wallagga baasaa ta'u maalis haa ta'u bakka isin qabattanii warroonni karaa keessanirra dhufan daandii keessanirra dhufanii miseensa keessanirratti baay'achaa jiru jira mul'ata kana keessatti akkasitti deemuu qabna ijoollee waaqayyo wajjin akka waliin lolleef badaan ijoollee eelirra ga'e akka nurra hin geenye fi kana jettanii koreen gorsa laatu faarfattootaaf gorsa laatee barumsa laatee akkas godhaamee kana dura subaayee qabadhaamee meekoota wajjin mari'annaaf ilaameen akkasii suni simbiratti jiraasin akkamitti deemaa jirtu kan jedhu akkamitti kaasa. Baay'ee gaariidha. Gamtaani kallattii tokkorraa kan dhufe miti. Ijoollee kallattii tokkoo miti. Kallattii garaagaraa walirra dhufe. Koree isaa keessallee kallattii garaagaraa Oromiyaa guutuurraa walitti dhufe. Oromiyaa guutuurraa walitti dhufe. Amma koree mataa isaatii qaba. Adeemsa mataa isaatii qaba. Aktiivili baay'ee hojjechaa jira kan jedhu hanqaawwan hin jira. Sababni isaa namni gamtaatti dhufu gamtaa faarfattootaa miti. Gamtaa tajaajiltootaati. Tajaajilaan kamuu siinuu dabalatee hin hirmaachuuf dirqama qaba jechuudha. Tajaajilaan kamuu mirga qaba. Tajaajiltoota gaafa jennu qaddaashii ta'uu danda'a, sabaakii ta'uu danda'a, monoksee ta'uu danda'a, faarfataa ta'uu danda'a, daaqonii ta'uu danda'a. Tajaajilaa qofa garuu miseensa kan ta'uu danda'a. Tajaajilaa hunda kan maal hin taane namni tajaajilaa hin taane hirmaachuu hin danda'u. Miseensa ta'uu hin danda'u. Nama tajaajilutu miseensa ta'a. Gamtaa tajaajiltootaati. Gamtaan kunii amma hojjechuun irraa eegamu nama bilisaan qaxaree maal ta'ee hojjechuun irraa eegamu hojjechaa irraa qaawwaa qabna. Garuu immoo walitti dhufnee hawaasummaa keenya irratti rakkoo keenya irratti yeroo garaagaraa walitti dirmannee yeroo koronaa ijoollee tajaajiltoonni beektaa tajaajilli badee ture namni tajaajila qofaan jiraatu hin jira Finfinnee keessa mana garaayii fudhatee tajaajila qofaa kan tajaajilee jiraatu hin jira. Isaan sun yeroo sanatti yeroo rakkatanitti hamma humna keenya amma dandeenye wal bukkee dhaabbanne wal jajjabeessine guyyaan kun hin darba jennee walitti dhufnee hawaasummaa tajaajilaa walitti finnee hamma dandeenye hojjechaa jira. Faarfataa namni fakkeenyaaf nu keessaa ba'ee dhaqee faarfannaa kan hojjetu yoo jiraate faarfannaan isaa yeroo itti gulaalamee akka gamtaatti konfirmi ta'u hin jira. Yeroo namni walaloof yeedalloo hojjetee walii kennu hin jira. Faaruus waliin tokkoomnee yeroo nu hojjenne hin jira. Egaa kan kanarraa fi babal'ifnee wantoota jiran hojjechuuf immoo karoora qabnaa itti deemna jechuudha. An dura koree isaan ture amma miseensumadha. Miseensota hedduu qabu. Miseensota hedduu qabna wal argeen inuma jira. Tunnu amma haalumti amma jireenya naannoo Finfinnee jiru kun ulfaataa deeme namni wal argeen xinnoo haphataa deeme malee dura torbanitti guyyaa tokko guyyaa lama nu wal agarra ture. Walitti dhufnee walii wajjin mari'annee maalirra jirtaa
attam tajaajilli kee, attam maatiin kee, attam jireenyi kee inni ol gahan. Egaa akkuma siin jedhee namoota iddoo kallattii garaagaraa irraa dhufan walitti dhufne waliin taane yeroo tokkollee yeroo koronaa yeroo booranni beela'e gamtaan keenya walitti dhufee waa walitti funaanee boorana deemee uummata salaaleera. Kunillee hojii guddaadha. Dhugaadha. Magaalaa Finfinneetti sargii gurguddaa geggeeffamu irratti affeeramnee tajaajillee afaan Oromoon faarfatanii fuudhuun tajaajiltoota keenyaan magaalaa Finfinnee iddoo gurguddaatti waamamnee tajaajillee nama argisiifneera. Faarfannaadhaan tajaajillee argisiisneerra. Kanaaf waan humna keenya yeroo ayyaana dirree waldaa duuka buutaa waliin ta'uudhaan hammarraatti itti jirra. Gamtaan keenya hammarraatti tajaajilaa jira jechuudha. Waan humna isaa waan isarraa eegamu godhaa jira. Xumuree humna isaa guutuun hojjechaa jira garuu qaawwaan jira. Isa immoo hin sirreeffannaa jechuudha. Guddaa isin galateeffanne gaatii. Mee faaruu dooree maaramii keessaatii tokko nu faarfadhaati waan maaramii jaallattanii egaa maaramii namni jibbu hin jiru kiristaana ortodoksii ta'e keessattuu namni maaramii wajjin hidhatan qabne hin jiru kan keenya immoo kan keessan immoo addadha kan jedhus jira maalinni kan jedhuuf mee faaruu tokko nu kaastanii walitti dhufeenya sanaan kaasnee qophii keenya qophii kiristaanotaa faarfataa daaqoon Dassaaleen jiraata wajjin qabnu kanaatiin xumurraa faarichame. Dabiriin koo maaramiidha. Dabra zaayii qulqulleetti maaramii qilxuqaa irratti guddadhe. Achumatti afaan koo saaqqadhe. Achumattan faarfadhe. Achumattan guddadhe. Dabiriin koo maaramiidha. Inni dabalataa anaa wajjin hariiroon keenya cimaadha. Dabirii sana wajjinis akkuma dabiriitti wajjin guddadhes ta'ee garuu keenya liyyuudha. Warra kaanirra naaf addadha isheen haadhammaan ishii. Haadhammaan ishii addadha. Ana waan sedhi ijoollee sadiin qaba. Ijoollee sadanuyyuu guyyaa maaramii dhalatan. Sadeenu guyyaa maaramii? Sadanuyyuu. Mucaan hangafaa saanee 21 kan dhalate. Eenyu maqaan isaa? Mo'aa. Mo'aa eenyu? Mo'aa Dassaaleen. Tole. Inni lammataa isheen lammataa Heeraan jedhamti. Kan isheen dhalatte isheenis Xiqimti gaafa 21. Onkololeessa 21. Onkololeessa 21. Tole. Ishiin tokko immoo Sadaffaan Hidaar 21 jechuun Sadaasa 21. Tole. Maqaan ishee immoo eenyu? Maqaan ishee Qabsoo. Mo'aa Heeraaniif Qabsoo. Kanaaf 21. Hundi isaanii. 21 immoo guyyaa qulqulleetti maaramiin addunyaa kanarras foonis boqattee si yaadanna. Kennaawwan gurguddaa sanii Golgotaa irrattis immoo yaadan. Kanaaf hidhata guddaa qabdu. Faaruun isheedhaaf baastanii maaliin? Jalqaba yeroo faaruu isa jalqabaa ati nangatinii adurba maaramii kadhannaa keetiin maalna gargaarii kan jedhu. Ati nangatinii adurba maaramii kadhannaa keetiin maalna gargaarii. Iyya koo dhaga'i yaada gooftaa koo si maleen miidhagu anaaf jireenyi koo. Iyya koo dhaga'i yaada gooftaa koo si maleen miidhagu anaaf jireenyi koo. Gaddaaf dhiphina koo yemmuu argitutti na cina dhaabbatte ati gooftaa kooti. Mucaa koo naan jette harkaa koo naa qabde kadhannaa isheetiin dhiphinni koo badde. Mucaa koo naan jette harkaa koo naa qabde kadhannaa isheetiin dhiphinni koo badde. Ati nangatinii yaadura maariyaamii kadhannaa keetiin maaloo na gargaarii. Iyya koo dhaga'i yaada gooftaa koo si maleen miidhagu anaaf jireenyi koo. Iyya koo dhaga'i yaada gooftaa koo si maleen miidhagu anaaf jireenyi koo. Kadhannaan haadha koo aannan na geggeessaa rakkina koo keessa fuudhee ollaa kaasaa. Isheettanii madde harkaa koo bal'isee naaf hiikte haati koo isa na rakkisee.
isheettanii madde harkaa kufaallisee naafikte haati koo isa na rakkisee. Isa addunyaa rakkisee iyyuu isheetu eegsise. Mitiire addunyaan hundumtuu rakkatee kan ture hidhaa keessa kan ture Addaamiin fi Hewaaniin hidhaa keessa kan turan hidhaa sana kan isiiste yaa dubree Maaramii galanni siif haa ta'u jenna raajii Maaramii jalqaba gubbaa irratti gaafa seenu lubni dhuguma nama hubateef nama beekuu fi Maaramii wajjin tokkummaa inni qabu akkasitti keessaatii buqqa'eeti akka faarfata taasisaa faarfannaa ergamootaa kennaa fi eebba qulqulleetti dubree Maaramii cophaa fi gammachuu ishee maal jedhama egaa dhandhama ishee afaan keenya irratti jaalala ishee laphee keenya irratti jedhamu jira kanaaf dhandhama ishee afaan keessan irratti jaalala ishee laphee keessan irratti isiniif mallatteessisu jaalattanii wajjin jiraattanii kennaa kan ammoo argitaniittu wajjinidha dabarsaa kan jirtanii eebba kan irraa akka fudhattan kana keessa akka jiraattanii dhalli namaa yookaan immoo jireenyi namaa xumura isaa yeroo miidhagu dubree Maaramii wajjin xumura keessan sinii haa miidhagsu maatii keessan sinii haa eebbisu.